asham. Ay, asham. Ay, Khotamyo. Wa alaikum assalam. Yoya jenne bo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan dufta me nyu jirawo. Akami jirtan izin. Akami jirtan me. Oromo sabako dira dalani kafune jama wali galani dargaggo shamarran hawa mangudu baganu jiratan jiruno angudu hayame ha addabanemi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nuti farse bula miti khamma qaddarra cifne oromo dadinu gai ni carraqana dafqan bula da jenne isinitti himne dafqan bula ilman jawar Muhammad ilman marro dirriba ilman tayye dandaya dafqan bultot wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abu shir goda mer me shir goda walingaya wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jirre jirtu yoya akami jirta mezin wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akami jirta me abo numa jirtani iddu tana girgirira jirtani girgiri gurba khadir se martu khanarra inni dubbanna hala yaro tajettu tana garte akka gaaritti wal yaadachiisuun barbaachisaadha keessattu amma haala hamaa deemaa jira haala hamaa kana keessatti garte welcome wa alaykum salam Hamza abba jalala nama Hamza kana faajira la dhiirti dhiira ta ajanda garte saba waliin fixu darbame ifirra deebisee ifirrabsiisisaa jiru sigale mucaa kana dhugatti viva jaan Hamza kana haga hada mana saatiin baatutti gartee doofaan arrabsaa jira namni silaa dhalaa takkala jaartiin jaan oromoon oggi mammaayitu jaartiin tanam sadihiitii jaan sigale mammaayisa gartee garee maraatu tu mammaayisa beetii miti jaartiin tanam sadihiitii jaan sadeen wannan jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon onna dalagaa tanaatu isin jeeqa jeetiin as duuba kaaye isin irraa hin cufame jaartiin meeshaan dalagaa kuyyoo isinin mul'ate gaarii miti jeeti jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon haa ta'u waan ta'u jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon oggi mammaayitu sadeeni jennaan mormaa oliin tawarra isii dhaleetii jetti sigale mormaa oliin tawarra isii dhaleetii jetti dhiiga ta isaaniitii jetti garaa kanaan ammoo mudhii fi garaa idduudhaan tagosa isii fuuteetii jetti sigale tagosa isii fuuteeti maaliif jennaan ilma gosaatii garaa ba'attii jechuu tagosa isii fuuteetii jan sigale mudhii gadii fi jilbaa fi mudhii idduun ammoo tajaarsaatii jan itti fayyadama so saniifu jaartii teenya silaa aashittii san kabajuutu nurra ture jechuu kanu arrabsee gurbaa Khadir martuu khomate wantiidha waan ta'eef garte obboleessuma jee khomate Hamzaadha waan ta'eef silaa aashittii tuquun aashitti irratti xiyyeeffachuun hin barbaachisu jechuu sigale asumaan dumaashiin teenyallee dhiifama akka nu gootu amala keenya ni beeyti afaanuma keenya malee garaan keenya qulqullu
akkasuma jennee ibsuna sigale akkuma garaan keenya qulqulluutti afaan keenya illee qulqulluu ta'uu qaban gana akkasi jijjiiruu qabna sigale kabaja keessattuu dhalaa oromoota keenya biroo fuuneef kabajaa kennu dirqamaa jechuudha. So Hamzaan kun gartee nama ajandaa naanarra deebu ana xiqqaadhu ana arrabsamu oromoon tiyaddanarraa bahurra jee nama ajandaa firra deebise anilleen dubbadheetiin ture namichi na arrabsee misaanis ani wayna anjee jan ijoolleen uggita voltee na himtu anis wayna anjee numa jan I don't know maal akkana anjeen beeku garuu yoo nu arrabsirra nu wayya oromoota keenya udaan gurraacha naanjee bagaje rakkoon hin jiru sigale awwaan fedhe anaan jiru sigale waan fedhe udaan gurraacha mititi gurraattu mina kiyyattiin boona sigale gurraacha garuu waan hin fakkaaddu laale sigale minaara masgiida fakkaata funyaan kiyyaa'u sosaniifu akka isa kuubaan fakkaaddu sigale kuubaa fakkaata kuubaa ciisu gartee funyaan isaa kun hangan takka banamee taankii raashiyaa fakkaataa jechuudha akkasin fakkaaddu garuu gurraachallee ta'u akka ulee kana dhaabbataa jechuudha sosaniifu isaaf deebisoo zoon hin ta'in amma wanni inni nan isinii ibsuu barbaade ummanni keenya wanni beekuu qabdan waan kana gartee harargeen keessaa akka harkan qabne namni harargee waan kana keessaa akka harkan qabne bicha ummanni keenya nu beekuun gayaadha jechuudha. Dheengadda isinii dubbadheetiin ture viidiyoo dabrirratti sheekiitutti dhaqee sheetittiitutti dhaqee qeensiitutti dhaqee nama tokkoof kabajaan qabu jeetiin isinii dubbadhee jechuudha sigale nama tokkoof kabajaan qabu namichi sigale saniifuu isin hundi gartan Ustaan Nazir Hamza dhaqee ni arrabsame ana dhaqee ni arrabsamne Hamza Haji dhaqee namni hundi arrabsameeti ka telefoonaan arrabsameef ammanumaatu jaartii u dabalatee jan sigale jaartii u dabalatee jan lama tahaniiti ugi inni rafeesiin akka rabbaatu sigale ugi inni riba khayaan amma rafeeti atirafi jee walid dawwalaniiti lama tahanii gabbaanii jan tana hunda wanniin isin ibsuu barbaadeef jarri dalaga jira jechuudha itti gartee itti lafaaneeti waan kana gabbaafne akka jarri dalaga jiru kana booda artii oromoo maal oromoo khajaamu jiru jechuudha inni kana booda dubbataa bilziqinaati haajamtu jala deemta diddu firraa dhiifta sigale akkuma faarsee bulaa haaraya keenya harargee kaan walid dhoytanii kana booda abalu qabsaawa abalu miitirkishoo abalu miilliyyo wanni je'amu jirtu jechuudha partii saa filate partii saa deeggarachuu seene partii saati wajji dhaabbachuu seene jechuudha game is over kana kan lafaanee nuti ummata oromootiif mirkaneessine jechuudha alhamdulillah rabbil alamin sigale arrabsamnuus faarfamnuus ummata oromoo kanaan nu biroo ummata oromoo teenya beeksifnee jirra jechuudha kana booda abbaan qabsaa wajee jala deeme mirga saati khashaytaanticha deeggaru jiru nama harargee buqqisu jiru nama harargee kana godhu jiru nama harargee maal godhu jiru harargee maqaa dhawatee namni jala deemu yoo jiraate sigale mirga mataa saati jechuudha sankarraa filatu ummata oromooti ummanni oromoo teenya garuu nuti akka waan kana keessaa harkan qabne benefinni nu ichitti akka sossoohu jiru akka gartee harargeellee waan kanarraa quban qabne sheeyni keenyallee gabbahee dura buutonni keenya imaamonni keenya gabbahanii dubbatanii arrabsamanii jechuudha keemis over ammoo horii gurguree biyyaa bahe yoo isa harka dha'e sun mirga isaaniiti jechuudha mirga namaa dura dhaabbachuu hin qabnu jechuudha hoggiin dhageeffadhu jaawar akka harargeen seenne goona jaawar yoomii harargeen seena jedura jaawar baramma harargee bira kutee arsii bira kutee wallo bira kutee wallagga bira kutee Itoophiyaa guutuu qabsaa'u jira ilma biyyaati bar amma sigala
Jaawar jechuun amma bar ilma biyyaati. Ilma gandaa, ilma kutaa, ilma gosaa ozoon hin taane ilma biyyaati jechuudha. Ilma biyyaati jechuudha. Ilmi biyyaa ganda tokkoon akkan seenneen irraa dhoorkaa, maarreen irraa dhoorkaa. Arraa Harargeen maali jirti? Arraa Harargeen osoo namichuma kana namarraa kaasu gartee xiqqaa guddaa wajji hidhannee dhaabbannaa jechuudha. Xiqqaa guddaan anarraa eegali osoo namichuma kana namarraa kaasu garre. Namichuma gartee diinagdee keenya cabse, mooraalii teenya cabse, dhiira teenya warra beekumsa qabu aangorraa yaasee beera aangorra guure. Sigale. Joolleen Harargee tabaratti jima cabsu jirti. Jimaa cabsanii jiraa miti, jimaa karaatti cufeeti baara keessa qurxummii nyaadhamaa jirti. Kan mataarraa ciraa jiran kun Suuditti ilmaan Harargee kabarate ijoollee yuunivarsiitii irraa chaansii dhabdee biyyaa baate. Osoon akkana tahaa jirtu. Osoon Soomaleen gama gamaa agartee daangaa Oromiyaa saamaa saamsisaa jirtu. San gubbarraan duguugaan sanyii beelaan osoon irra deemaa jiru Harargeen guutuun hidhaa seentee osoon beelawaa jirtu. Sigale. Harargee fiin dhaabbadhaa. Jaawariin akka Harargeen seenne godhaa. Afaan Oromoo haa akkami kun. Sigale. Jaawar Harargee seenee dhiisee jaawar xiinxalaa siyaasaa politikaalii nama guddaa biyyattiin Itoophiyaa qabdu jechuudha. Jaawar amma gosatti naajamu, kutaa tokkotti naajamu, biyyattitti haajamaa jechuudha. Akka durmaarreetti deeggara, mitirqishoo deeggara, milliyoo deeggara, geemii soofar. Kun taphaa gartee mana barumsa bilziqinnaati. Guuri gurraa fudhu sirri na dhageeffadhu. Sigale. Jaawar deeggartee dhiistee. Tantaateetiif deeggarta. Arra buqqa'u jirta. Diinagdeen keessi saamamaa jira. Barnumaatu namichi haa dalagannuu facaabar. Mee namni jimaan itti karaan itti cufame. Namni keellaan manatti itti dhaabbatu. Mee maal dalagata? Harargeen tu warshaa qabaatteen dalagattu. Sigale. Mee warshaa qabaannee keessa dalagannamu. Namoota tokko haa Rabbi nasiiba tolcheechi keessa waa harkate sun haa Rabbi barakaa keessa haa sun dhimma mataa kiyyaati bitan. Sigale. So Harargeen tu mee maaluma harkattee dalagatti. Karaan itti cufame, jimaan isii gabaa dhabe, dardarri isii baratee hojii dhabe. Sigale. Namni sii wal fuudhaan jiru, manni tokkichaan ilmaan 12 keessa jiranii turre diigamaa jira. Diradawaan harkaa fuudhamte, Cinaassan harkaa fuudhamte, Baabbilee harkaa fuudhamte. Mee Harargeen tu maaluma harkatteeti. Sigale. Jaawar akkachin seenne goonaa jedhamte. Sigale. Mee naa himi mee naa hima mee isinummaan ilmaan Oromoo mee waan kutaan biroon harkatin. Aangoo mootummaa keessa jirra, diinagdee keessa jirra. Mee aangoo mootummaa tam keessa jirra. Mee diinagdee kam keessa jirra mee. Sigale. Aangoo mootummaa tana jalaa qabii hanga gubbaa Oromiyaa tana meela hanga federaala lakkaa'e. Sa'aadaa takkitti Oromiyaa keessa jirtu san malee. Mee ijoolleen Arsii awwaluu abdirraa, saadaatirraa, maalirraa, miixiqqishorraa biiroo Oromiyaa tana keessa caggootee wajjira Shimallis kanaan naannoytee dhaabbattu tun mirga sii falmachaa jirti. Mee Harargeen maal harkatteeti mirga sii falmachuu dhabdi. Yoo Jaawar aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Yoo Marroon aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Ganaa bilisoomne warruma tujjaarotumaaf harka dhoynaa jechuudha. Mee tun siyaasaa akkami beekumsa akkami mee naa himaa. An xiqqoona dhibdee sigale. Mee xiqqoona dhibdee ani akka keessanitti hayyummallee hin qabu. Hanga kiyyanumaan beeka garuu hoggiin akka kiyyan yaadu taa'ee
waan harargeen harkattee arra mootummaa kanarra gartee namni maqaa harargeetiin namni loluu fi na dhibee